keessattuu maallaqa keessanii sossoo miidiyaalee biyya alaa kana sigale raqa qaallicha shabboo miidiyaa ifiinjuu sanii fi qaallicha afaan hidhaa tokko ka kanaadaa kana taa'u suutee maal ka ifiinjuu tokko sigale waan isaan itti jiran akka isaan itti jaawar kana fa'aa dha'u jiran sigale OMN ta'e ifiinjittu tanaa sigale akka isaan itti dha'u jiran BBC'n duraanuu maraattuudha bakka maallaqni kafalameef deemti sigale sun dhimma keenyaa miti sigale amma qaallichi iddoo tana maallaqa akka gaarii kafalee fi akka gaariitti isa dhaadhiisuu jiranii isaan gaafa maallaqni isaanii gad xiqqaate maas deebi'anii Oromoo fakkaatan dhuufuun namni fayyaa qabu guyyatti yeroo meeqa dhuufa siin jedhan isaan hogii maallaqa fixatan sigale wanni isaan haasawan mootota BBC mudhii gadiiti sigale hagamma namichi maallaqatti kenneen afaarsaa jee kana akka gaarii kijiba isaa kana dhaadhiisuu jiranii kun Oromoo waa godha abata waa takka hin godhu wallaahi billaahi kijiba dila inni bite kana anaa tokkichaa dura dhaabbatee daaraa godha na amani keeyse isii beeyna laawwan takka walitti hin jirtu akka kaansariiti nyaatamtii dhumtee jirti waan inni fakkeessuudha huccuu uffatee gartee ceceewu tana dhugaan seen buliyin hin jiru du'eeti dhiqamee tafaaqadamee awwaalli isaa qotamee qabrii keessa awwaalarra wallullu jirraan siin jeebar kana ol akkamittiin siin kana awwaalatti godhuuf waraabeysi gartee hoggii galaa ka'e ciniinee sirraddu mootummaan kun kutee jira diploomaasiin kutee jira ollaan isaa tufee jira sabni isaa tufee jira sigale addunyaan tuftee jirti baankiin addunyaa tan inni gartee sabbata haadhaati jeettiin dhaadatu hundi gartee ibsarra baaftee jirti IMF'n ibsarra baasee jira sigale waa takka wanni inni jiraachuu jiruun Arab Emireetii takkitti sanuu Israa'el lubbuutti fidu jirti sigale takkitti san qofaan jiraachuu jira jechuudha sun amma Eertiraa dha'i jetteetti dhiibu jirti jechuudha mee haa dha'u Eertiraa dhooyinaan dhumasaati wallahi qabaddaana Eertiraa dhooyinaan dhumasaati namni hundi nyaachifatee eeggachuu jira Eertiruma tana achi seenuu jira sigale inni rankaayyanne maas Eertiraan dhawa jeetuma asii lafa dhiitaa oola malee haaya Eertiraan dha'uu deemu haa deem dha'e haa dhiira taatu hunoo teessii Eertiraa maanutti himaa oolu ceetuma ol deebi'e Eertiraan dha'uu deema haaya deem dha'e amma ceetuma Eertiraan dha'uu deema maal godhaa himuun barbaachise ati dhiiraa mi deem dha'e deemiti bahara nuu deebisi dha'e kana hunda ergamtu Arab Emireetii jechuudha Arab Emireetiitu galaana diimaa kanarratti olaantummaa gartee Suudii fi maal kanaa wajjiin tawadaddaru jira waan ta'eef sigale isaaniitu itti dhiibu jira jechuudha so kana keessa ummanni Oromoo wanni inni harkatu hin jirtu giddibii laga abbaa irraas waliigallee jira murtii kaayyannee jira viidiyoolee waraabeetiin jira yoo isin faayidaa takka harkattan eeggadhaa hin jeesigale akkanumatti yoo namichi kun silaa rabbiin nurra jiraachisu haga inni aangoo tanarra jiru yoo faayidaa takka isinichirraa harkattan gurguratee hiisha kaayyatee sigale hiisha kaayyatee jira saniifu ummanni keenya gartee ajandaa adda addaa burjaajii adda addaa kan faarsee bulaan oofu kanaan hin burjaajeynana jalaa sigale rakkina ummata keetirra fokus godhe ummata keetii sagalee ta'urra fokus godhe sigale ummata kee ijaaruurra fokus godhe ka dhufee gandaansi diigu bara argeen akkana bara argeen abbaa biizinasaati bara argeen abbaa maarreetii jee hattuun sani dura kanati firaarii godhe wanni harargeen harkattee wallaggi dhabdeen jirtu wallaggi woboo lolchiisaa jirtu sun yoo aangoo ta'e sigale yoo aangoo ta'e namni irra jiru wallagga jalaa gubbatti ijoollee wallaggaa tan yoo ekonomii namni harkaa qabu mee Finfinnee fi Adaama tana keessatti mee Finfinnuma tana dhaqaa qabeenyuma ijoollee wallaggaatuun qabdu sigale wanni takkatanii nan isin dhaammadhu ummanni Oromoo wanni beekuu qabdan laal
sabboonummaa nutirra nu duulchisu jiran. Arsii fi Harargeetti milkaa'aniiti akka sabboonummaa tana namni jibburra duulchisu Wallagga qofarra duulchisuu dadhabanii. Jarri qabeenyallee isaanii harkaa qaba aangollee caffeen Oromiyaatun akka jirtutti isaan. Dhugaan siima. Sirrittiin beeka paartii eenyu eessa bakka tam jiraan beeka. Ati dakatana waan namni irraa nyaatee si gaddarbe liqimsuma takkittii tanaaf asii dakatana wal fixxasi. Warri gartee ati balaaleeffattu kun ichi jiran bakka guutuu jiran. Warri kunuu afaanuma qabatee taa'u jira. Nuti maali liqimsummaa takkittii tanaaf? Tujaarri keenya kan way abbootiin aangoo teenya kan way beerri keenya aangoo qabu kan barraqsi haa godhu. Barbeerri jaraa gartee kun profeesara kun maarreedha addunyaa tanarra kun dippiloomaasii yaa'anii si tana taasii dachii gurgurtu taasii gartee mana tokko jaarrattee mana tokkichaa kanas himnamu afaaniinus janii ussisiisan. Tana aangoo qabdi jettee naa soyita si ummanni bar maltii miliyeenariidha bar si galee kun gamas baasee kun gamana baasee si galee. Saniifuu jaarsa dullacha afaan tortora sagalee kaifiin jiru amma booda waa barreessitee bulookiin si godha. Galee waan afaan tortoraa takkanaa tana Harargee diigaa jiru si galee. Saniifuu ummanni keenya wanniin isiniin jiru wanniin isin kadhadhu wanniin isin dhaammadhu tokkummaa kee jabeessi. Kan ittiin mo'atte tokkummaa keeti malee. Kan ittiin injifatte tokkummaa keeti malee. Gosaan wal ijaarteen injifanne. Amantii wal ijaarteen injifanne. Yoo waaqeffataan du'e ortodoksiin iyyiteeti. Yoo ortodoksiin duute muslimni iyyeeti. Kan ati injifatte malee. Yoo gosa tanarra lolee amantii tanarra lolee namni tokko gartee kawalirra lolee injifate hin jiru. Kawalirra lolee injifate hin jiru. Saniifuu ummanni keenya sigale midhaabbadha jaarsaa jireenyi paaswordii gaafate waan hangeessa. So tokkorra lolee wanni inni gartee injifate hin jiru jechuudha. Wanniin isin kadhadhu, wanniin isin waywaadhu, wanniin isin ummata kiyyatti gartee yeroo takkarra lama 10 dhibba meeqa wanniin ummata kiyya waywaadhu. Tokkummaa kee jabeessi. Tokkummaa kee jabeessi. Tokkummaan tun Abiyyiif dhukkuba. Tokkummaan tun Bilziqinnaaf dhukkuba. Dhukkubni guddaan tokkummaa kana isaaniif. Wallaahi waraana meeqar. Wallaahi gartee an kakadheetiin jala mureessitti. Waraana meeqar. Hayyoota meeqarra tokkummaa yoo qabaatte. Oromoo yoo walii dhimmamte. Oromoo yoo wal jala yaate wanni isaan jibban kanaa jechuudha. Wanni isaan jibban kanaa jechuudha. Saniifuu please tokkummaa keetirra fookas godhi. Waliif dhimmama. Yoo Harargeen buqqaatu guutuun keessan ka'aati iyya. Ummanni Harargee dirmachuu teessan barbaadarra. Akka dheengadda Booranaa dirmattan sanii dirmachuu barbaada. Dirmachuu maallaqa walii guurtanii gartee PP irraa masruufa kafaltanii miti. Dirmachuu tokkummaa, dirmachuu sammuu sigale akkam taana jettanii hayyoota keessan gaafattanii ummata kan akkami gargaaruu qabna jettanii sigale baxbaxxee ijoollee nama arrabsitu wajji horii ozoon hin taane hayyoota wajji mari'attanii sigale maal godhuu qabna akkami godhuu qabna yoom godhuu qabna jettanii sigale ummanni keenya wal cinaa yoo dhaabbattan malee tokkummaa keessanii yoo deebitan malee wanni isinitti as deemu duumessi isinitti as deemu
duumessa badaadhaa jechuudha. Duumessa badaa. Keessattuu Harargeen xaragamuuf deemta. Dhugaan siima. Xaragamuuf deemta. Qabadhu viidiyoo tiyyata. Okkonoomiin si xaragan gurgurattee galuu hin dandeessu. Bitattee galuu hin dandeessu. Baqatteetii jiraachuu hin dandeessu. Usteetii jiraachuu hin dandeessu. Sirni kun sirna diina keetii ka gartee diinummaa teetirra ijaaramee jechuudha.